Nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabuu daawwattoota televezyiina OBS qophii falannaa. Qophii falannaa yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isin biraan ga'udha. Qophii falannaa keenya irraatiin immoo mana keessan taa'uudhaan faladhaa jechuudhaan gara magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulos deemuudhaan ispeeshaalistii dhukkuba onnee kan ta'an Dr. Abdussamad Adam gargaara Piroofeesaraa hospitaala Phaawulos keessatti isaanii wajjin turtii taasifnu qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa nafeerraa keenya turtii gaarii. Ani maqaan kiyya Dr. Abdussamad Adam Abdussamad jedhama. Dalagaa Phaawulos dalagaa hakima onneeti. Gargaara Piroofeesaraati. Itti gaafatamaa kifilii onneetillee Phaawulos irratti jechuudha. Tole, mee isin utuu gara gaaffii keenyaatti hin ce'in dura biyya kana keessattis barnoota yoom barattanii, barnoota akkamii barattanii, eessa fa'itti barattanii, muuxannoo isin barnoota keessa irraa argattan maal fakkaatan? Barnoota barumsa awwala ani baradhee ka geesse Suudaanitti baradhee geesse isa digrii awwalaa jechaadha. Erga barumsa geesseen booda biyyatti deebi'ee dalagaa jalqabee hoggaa dalagaa jalqabu san hospitaala Quddus Phexros jedhamutti dubitii daayireektara ture. Erga sanii ammoo barumsa karaa Dabub Afrikaa kana deemee TV MDR TV isa jedhamu yookaan ammoo TV qorsa wal barate ka jedhamu irratti isa baradhee ture. Erga sanii barumsa sanis geessee karaa biyyaa dhufe. Erga biyyatti dhufe booda asitti akka Center of Excellence jedhame yeroo awwalaatiif tajaajila TV qorsa wal barate hospitaala Phexros jedhamu irratti jalqabee jechaadha. Ana duuka hakima lamatus jira. Nama sadi taanee jalqabne narsiin duuka nama lamatu jira. Akkasitti jalqabne erga sanii nam lamaan dhukkubsataa jahaan torbaan jalqabne turre. Achi booda kanarratti illee bakka baay'eetti seenterii bannee Gondar irratti bannee turre, Maqalee irratti bannee turre, Dirdawa irratti illee bannee turre. Bakka baay'eetti bannee jecha seenterii sun akka namni itti fayyadamu namni kennin training goone jechaadha. Isin akkuma biyya kanaatti isintu dursee jalqabe jechuudha. Akka biyya kanaatti awwala namni jalqabe nu MDR TV kana jechaadha. Nam tokkichi jala hin qabne nu dura barannee dhufnee isa Inxooxxoo jiru hospitaala Phexros jedhamutti jalqabne jechaadha. Erga sanii amma yaa'u training goone nama baay'eetu bakka decentralize goone bakka jirutti namni akka yaalii argatu goone turre jechaadha. Erga barumsa san irratti namas barsiisnee dalagaan akka gaarii bal'ateetiin hin jedhe barumsa isa digrii lammataa baratuuf karaa Chaayinaa deemee jechaadha. Chaayinaa hogga deemeetiin hin jedhe onnee irratti specialize godhe waggaa 3 baradhe. Erga sanii ammallee waggaa 3 onnee san irratti erga baradheen booda akka sadaffaatti ammoo interventional cardiologist isa jedhamus achumatti baradhee jechaadha. Yeroo sadaffaatiif jecha waggaa tokkoof baradhee san ammoo clinical cardiology jedhama. Erga sanii interventional cardiology. Clinical cardiology jechuun qorsumaan nama yaaluu jechaadha. Interventional jechuun ammoo karaa haaraya ta'een operaasiyoona nama godhu jechaadha. Duroo dhukkubsataa onnee baqa isaanii operaasiyoon godhu. Interventioniin ammoo akka darajaa sadaffaatiif baradheetiin hin dhufe osoo nama baqa isiin hedduma raadiyaal ta'uun yookaan femoral ka jedhamuun seenanii arraba dhiphatee fa'a bal'isuudha. Ammas ammoo onneen garigariin uumaan banamtee uumamtii banaa san cufuudha. Wayita garigarii ammoo san qofa osoo hin ta'in nama garii onneen dadhabdi. Onneen nama dadhabde san baatirii galchuu fi nama garii ammoo heart attack jedhanii hiddi onnarra deemu kuni cufama isa banuu jechaadha. Sila kanaaf achumatti Chaayinamatti clinical cardiology kana baradhee geesse waggaa 3 waggaa tokkoof ammoo interventionii kana baradhee jechaadha. Sila kanaaf akkana dabarsinee jechaadha. Isaasittis mee wanti isin jalqabdan jira waan akkasii waan argannoo wayii waan haaraa tokko hundeessuu kana wal qabatee waan isin dhimma fayyaa irratti kanaan isaasitti hojjetan jira wanti biraa. Wanni akka biyyaatti dalayne yoo jenneetiin hin jenne fakkeenyaaf yaalii TV kana jalqabne jechaadha akka biyyaatti country wise
dhukkubsataan MDR TV asiin dura bakka du'uma eeggachuu jechaadha. Innaa abjuu san keessa akka namni wayii goone jechaadha. TVnis qorsaa wal biratu yaalamuu hin danda'a akka jedhu. Yeroo garii ammoo akkanuma akka volunteer taane fedhiidhumaan bakka baay'ee irratti nama train goone barsiisnee jirra jechaadha akkana waan kana yaalan. Sanii achitti ammoo erga onni kana jalqabne bakka garii deemne volunteerii nama laallee akka maalii fi namni sim jedheetumaan biyyarraa kara Finfinnee dhufa jechaadha. Innaa yaadatti wanni qabnaa turre akkamitti namoota kana bakkittama isaan jiranitti faasilitii kennineefi nama operaasyoon ta'uu danda'u kana akka as dhufu operaasyoon ta'uu hin dandeenye maal gochuu caara akka jedhuufillee jennee yeroo garii akka sport eeriyaatti karaa Wallagga karaa maalii kenninis fudhannee deemnee turre lallaallee turre. Wayita lallaallu namni baay'een akka faasilitii onni kana barbaadu irra geennee jirra. Uf duratti yoo rabbi nu gargaare ka itti fufne jenna kanas nama kenna bakka inni jirutti gargaaruuf. Meega amma isin specialistii dhukkuba onneeti. Yeroo akkuma hospitaala Phaawulositu isin hojjetaa jira. Onne amma utuu waa'ee dhukkuba isaati biraan gahanii onneen namaaf faayidaa maalii qaban? Onneen faayidaa hundi isaa maali? Gochaa inni gochuu danda'u? Onneen normaalii yoo karaa afaan meedisinii kanatti deebine hiikaa biroo qaba. Karaa afaan normaaliitiin yoo hiine ammoo akkuma motoraa jechaadha. Motora jechuun dhiigni nafa keessa deemu kuni isii bira yoon dabariin karaa bilootiin dabruu hin danda'u jechaadha. Ka nafaafis kennu dhiiga kana isiidha. Ka sombarraas fuudhee oksijiinii itti galchee qajeelchee nafatti deebisu ka nafarraallee fuudhee sombatti galchee oksijiinii fudhachiisee deebisu isa jechaadha. Sila kanaaf onneen dalagaa sombaatiifis barbaachisaan kaleetiifis barbaachisaan tiruuf waan nafa keessa jiru kana hundaafu onneen yoon gargaariin onneen yoon dalagiin socho'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif nafni yoon socho'uun bishaan sun dhiiga kana ammoo garanatti yoon qoodiin nafni biroo dalaguu hin danda'u jechaadha. Nu akka kennatti ture garii onneen gowwaadha jenna. Maaliif dhiiga kana amma namni kennu isiidha. Hoggaa kennitu kana silaa ofii dabarsitee fudhachuu qabdimi. Garuu isiin erga alatti baasteen booda parsantii isiillee parsantii muraasa erga baheen booda fudhatti jechaadha. Onnee qabu kuni gosa garaagaraatu jira. Miire kanneen kana keessaa baay'inaan biyya keenya keessatti kan mul'atu qabatamaadha dhukkubsattoonni isin bira dhufu waan ta'eef kamidha? Dhukkubni kun akkaatu jette baay'ee jira. Garuu dhukkubni hojii jira. Fakkeenyaaf dhukkuba biyya hiyyeetti biyya ganaa guddataa jirantu hojii jira. Dhukkuba biyya guddataa jirtutti jira. Akka fakkeenyaaf Itoophiyaan sanniin keessaa isa tokko jechaadha. Ammallee kan lammatamu biyya gurguddataa qabatu kuni arrabarra rakkoo ta'ee komallee ka jabirratti argamu degenerative waan jedhamu. Kan harkeessaallees biyyiin guddatiin kun qooda qabanii jechaadha. Degenerative jechaan umriin adda deemeetiin hin jedhuun arrabni onnee kunillee dulloomaa deemaa jechaadha. Sun nama biyya dureessaatti komanii maaliif umriin jiruun isaaniillee dheeraa waan ta'eef jechaadha. Kabiroo ammoo heart attack waan jennu jira. Heart attackiin sun irra caalaa adada namni galiin isaa biyya guddataa deemtuun biyya akkasii irratti argama jechaadha. Inni kun ammoo hidda onnee irra deemu ka cufuu jechaadha. Heart attack jedhama. Ingiliffaan salphaadhaan afaan meedisinaatti ammoo coronary syndrome waan jedhamu jira jechuudha. Inni biroo ammoo commonly bakka marattuu ka argamu cardiomyopathy waan jedhamu jira. Inni cardiomyopathy jedhamu kuni vaayirasiin ta'uu ni mala. Wayita garii dhugaatii minam kanneen ka jedhamu jechuudha. Sila kanaaf nu biratti amma commonly ka mul'atu akka lakkoofsa tokkotti rheumatic valvular heart disease jedhu isa arrabarra rakkinne jiru. Innis ammoo dhukkuba umriilleen 5 fi 15 jidduu kana keessa argama jechuudha. Waggaa 5 fi 15 jidduu kana keessatti. Heart attack jedhamu kun ammoo stress dhaan ka dhufu. Inni ammoo mostly waggaa 35 olitti ka dhufu jechaadha. Cardiomyopathy ammoo darajaa lammaffaa qabata. Heart attack kun darajaa sadaffaa qabata jechaadha. Commonly kan biratti argamu kan inni jechaadha. Dhukkubni kun maalirraa ka'uudha? Ka'umsi isaanii maal ta'a? Ka'umsi isaanii hojjinuu hojja jira. Hojja qabanii garuu osoo namni ka'umsa isaanii kanarratti akka gaarii ka baratu ta'e dhukkubni kun salphatti kontrol ta'uu hin danda'a jechaadha. Amma fakkeenyaaf ka biyya hin guddatiin keessatti argamu akka Itoophiyaatti akkasiin jedhu sun rheumatic ka jennu sun
irra caala toonsilii kanaan dhufa jechaadha. Waggaa ijoolleen daa'imaa toonsiliin kun yeroo baay'ee itti dhufaa itti deddeebi'a. Toonsiliin kun osoo yeroo san seeraan yaalame waggaa wala dhufuun seeraan yaalame seeraawwannoo jedhe daraja arraba onneetti gurran ga'u jechaadha. Amma namni gariin wayita toonsiliin itti dhufu kana yaalamee seeraan antibaayotikiin fudhatu wayita garii dammoo haakimee biraayyuu miis godhamuu mala seeraan tiriitiyoon ta'in baakteeriyaan toonsilii kana qabatu kun deemee onnetti gadi bu'ee arraba onnee san balleessaa jechaadha. Kana kabiroo ammoo heerta attaakisiin jedhe sun inni irra caalaa innis ka dhoggamuu danda'u jechaadha. Akkamitti fakkeenyaaf dhiigni dabaluun hypertension yookaan damgiffiitii maal akka jedhan suni seeraan yoo yaalamee dhiigni sun yoo seeraan qabamee seeraan namni qorsa itti fudhatee yaalii irra oole inni sanee kontirool godhan dhukkuba kanaaf saaxilamuun ni hir'ataa jechaadha. Itti aansee ammoo sukkaaras dhukkuba sukkaaraa namni qabu sukkaarri sun seeraan kontirool ta'ee seeraan akka gaarii yoo yaalameetiin hin jedhe kunis dhukkubni sun dhufuun dhabuun ni mala. Ammas ammoo warra sigaaraa dhugan kana keessatti innis kunillee rakkina onnee saniin fida heertatta akka jenne san jechaadha. Tubboo onnirra deemu sun ka dhiphisu ka cufu yookaan jechaadha. Inni biroo ammoo san qofa osoo hin ta'in obesity furdinni kunillee riskii sanitti nama fida jechaadha. Itti aanee ammoo exercise dhabamuu jechaadha. Namni ispoortii shaakaluu dhabuu maali jechuun kunis dhukkuba sanis nama saaxilaa jechaadha. Qallinni akka kooti kun rakkoon qabu jechuudha. Nooradii warri haakimni onnee namaan qal'adhaa jennaan iyyuu. Furdinni dhabamuun dhukkuba onnee san akka hin dhufne dhoggaa jechaadha. Maarree gaan daawwattoota televezyiinii OBS ammallee qophiin falannaa akkuma itti fufeetti jira falasinii ka'aa jira. Qophii falannaa keenya irraatiin kan nuti dubbisaa jirru hospitaala Phaawulositti ispeeshaalistii onnee akkasumas immoo gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Abdusamad Adam nu waliin jiru turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Tiruun kalee hundumtuu hojii mataa isaanii qabu. Mee dhukkubsachuun jara kana miidhaan fidaa moo yoo onneen dhukkubsateetu jara kana irratti miidhaa fiduu danda'a? Okay. Kunama fakkeenyaaf tokko yoo keessaa sii fuudhee fakkii sii kenne kalee haa fudhannu. Namni kalee dhukkubsate nooyita garii cardiorrenal syndrome jenna. Cardiorrenal syndrome jechaan rakkoon kalee kuni rakkoo inni fiduu ni danda'a jechuudha. Akkamitti namni kaleen isaa dalaguu didu kuni irra caalaa wayita kaleen dalagaa dhaabdu dhiigni guddachuutti ka'a jechaadha. Hypertension waan jennu jira. Hypertensioniin sun yoo dhufe ammoo akka awwala sitti meetiin hin jedhe san inni ammoo rakkoo onnee fidaa jechaadha. Darajaa baay'een fidaa hypertensioniin kun yeroo awwalaa ni furdisa onnee kana furdisa jechaadha. Akkuma namni sibiila baatuun jira miti qaamni isaan furdatu onneen wayita dhiiga dhiibu dhiiga namtichi qabu pireejarii jira pireejarii san hinjifachuuf achi dhiibdi wayita akkas gootu san nafni onneen furdachuu jalqabdi jechaadha. Isteeppii awwalaati. Isteeppii lammataa irratti ammoo maal ta'a? Kama furdate santu qallachuu jalqabaa jechaadha. Isteeppii sadaffaa irratti ka qal'ate wayita geessine hojjaan bal'ataa jechaadha. Kaardiyoomiyoopaatii isa siin jedhee fide jechaadha. Karaa saniin dhufuu hin danda'a tokko. Lammataan ammoo arraba kana irratti rakkina fiduu ni danda'a jechaadha. Arraba irratti akkam rakkina fida? Arraba kan akka awwala siin jedhee akka gaarii akka hin cufne akka gaarii akka hin banne calcification ka jennu jira calciumiin bakka sanii deposit ta'a arrabni ajajamuu didaa jechaadha. Karaa lamaan kanaan irra caala akkuma ta'eef. Achi bira ammoo kaleen dalagaan isii wasa kana fakkeessa jiru kana baasuudha. Wasakni kun yoon bahin uremia isa jennu sun ammoo inni ammoo onna irratti illee rakkoo fidaa jechaadha. Karaa baay'een fiddii jechaadha. Sila kanaaf nafoonni nu keessa jiranis yoo dhukkubsataniitiin hin jedhan onnee irratti rakkoon dhufuu ni danda'a jechaadha. Ofiisaatis onneen dhukkubsatee warra kaan miidhuu danda'a. Ofiisi yoo dhukkubsate ammoo kan hunda miidhuu ni danda'a. Fakkeenyaaf onneen yoo ofii dhukkubsate ofiisaatii dhukkubni isa qabu jalqabuma yoo ofiisaatii miidhame irra caalaa qaamni dafee miidhamu kamiidha? Kuni amma maal seeta qaama kana jedhanii murteessuun hin danda'amu. Akkaataa onneettu akkaataa rakkina onneettu murteessaa jechaadha. Dhukkubni onnee qabate santu ispeesifikaalii kam awwalatu akka jedhu san fidaa jechaadha. Malee
akkuma dhukkubsateen waan kanatu dhukkubsate jechuu hin dandeenyu jechuudha. Isarratti hundaatu. Type of disease waan jennu jira. Onneen dhukkuba akkamii godhatte ka jedhu jira jechuudha. Yookaan immoo facility maan onnee kun hin argamu. Na onneenu akkamitti kennaa risk jennee kennaa wala jechuudha. Risk jechuun carraa dhukkuba onneetiif saaxilamuu nama qabu jechuudha. Suni amma yeroo awwal akkasitti detect ta'ee beekameetiin hin jedhe san yoo yaalameetiin hin jedhe dhukkubni onneen dhufuu jechaadha. Amma rakkinni irra guddaan biyya keenya keessa jiru yeroo sanitti namni mul'atu. Yeroo sana jecha risk jechaan fakkeenyaaf akka usiin dura si hime nama dhiiga qabu, nama sukkaara qabu, nama farsoo dhugu, nama sigaaraa fudhatu, nama maalii fudhatu kunniin high risk jennaan jedha. Itti aansee ammoo nama kolesteroolii qabu. Kolesterool jechaan cooma jedhama. Normaalii afaan naannaattoo jennu cooma jenna. Cooma nafa keessa jiru guddate maal jenna. Inni ammoo nu lipid jennee hojjooje dalagama jechaadha. Coomuma ta'ee coomuma faayidaa qabu jira. Nafa ni fayyada, protect godha ka jennu jira. Taayipiin biroo ammoo isaan kana karaa 4 qoonna. Taayipii nama fayyadu jira, guddatus dabalus. Taayipii yoo hir'ate nama miidhu jira. Taayipii yoo dabale nama hir'atu jira jechaadha. Normaalii yoo jiraate kana mantuu hin jira, dabalee ka rakkoo fidu jira, hir'atus coomnummaan nafa keessa jiru sun hir'ate rakkoo ka fidu jira jechaadha. Furdinni yoo dhufe sukkaarri hin dhufa komalli. Sukkaarri dhufuun sun rakkina onnee fida jechaadha. Furdinni yoo dhufe dhiigni dabaluun ni dhufa, dabaltiin dhiigaa sun rakkina onnee fida. Furdinni yoo dhufe nama garii halkan hirriba akka gaarii rafan hirriba dhoogu jechaadha. Sleeping apnea waan jennu jira halkan hirriba dhoogaa maal jedha. Sun dhufuun ammoo hirribni sun halkan dhabamuun jechaan rakkina onnee fida. Furdinni yoo dhufe coomni nafa keessa jiru kolesterooliin maali sun dislipidemiyaan sun hin uumama. Dislipidemiyaan sun uumamuun rakkina onnee fida jechaadha. Furdinna qofa osoo hin ta'in furdinna duuka waan dhufan waa baay'ee jira. Sakanniin jechaadha akka rakkina onnee fida. Garuu yeroo ammaa kana non communicable disease common ta'ee jira jedhanii isarra dalagaa jirra. Guyyaa exactly yoo yaadatin asiin duras yaalii guideline katabuu godhaa turre jechuudha. Non communicable yaa'u Ministry of Health sponsor ta'e akka mootummaatti mootummaan dhukkubni non communicable jedhamu kun baay'ee baay'ataa waan jiruuf namni baay'een dhumaa waan jiruuf dhukkuba kanaaf karaa gochuu qabna jennee at least risk isaan siin jedhe sunniin akka tirisa akka primary irratti yaalamuu danda'an. Health centeriin xeena xaabiyaan ka jedhamu kun yaaluu akka qabu. Hospitaalli specialistiin qabne akka yaaluu danda'u. Nam tokko akka amma onnee fi maaliif jedhee namni kiflaa gara irraa ka'ee as dhufaa miti. Akka asiin dhufne gochuuf guideline katabaa turre. Itti aansee ammoo akka lammataatti ammoo wanni dalagaa turre update nama gochuu. Sila kanaaf akka biyyaatti studiin haa jiraachuudhaaf malee akka biyyaatti mootummaan isitti amanee jira yeroo ammaa jechuudha. Dhukkuba ajjeesaa ta'uun isaa mootummaanis amma pilaanii godhee irra dalagaa jira jechuudha. Amma akka haakima onneetti akka biyyaatti yoo fudhanne hanqina jira. Onneen kun ammoo karaa lama qaba waa lama beekamuu qaba sii galee. Clinical waan jedhamu warrooma clinical qorsaan yaaluu danda'an intervention irra jedhamu akkasiin jedhee warra operaasyoon akka duraan surgery cardiac surgery warra qaddootti ganaa maali jedhan san godhan jira. Amma akka biyyaatti kun hundun hin jiru. Amma cardiac surgery hin jiru, intervention nama muraasa nama 4-5 jira. Isa clinical cardiology nam 30 nam meeqa jira jechaadha. Biyyattiin immoo miliyoona 90 qabdi nam. Inna hanqinni humna baratee sin jira. Baay'inni dhukkubichaas jira. Baay'inni dhukkubichaas akkas jira. Wal baalaansii gochuu hin dandeenye. Amma namnummaan baratee yoo dabale akkasiin jedhu amma Itoophiyaan akka waan guddataatti jirti illee miti. Rakkinni amma biyya Awurooppaatti baay'ee sin jedhu sunillee dhufaa jira. Amma heertattaa keessa coronary syndrome sin jedhu sunillee baay'ee argaa jirra amma asitti. Egaan daawwattoota televezyiinii OBS qophii keenya falannaa har'aatiin ispeeshaalistii onnee Dr. Abdusaamaad Adam waliin kan taasifne hin xumuramne. Torbanis itti fufna. Hanga torbanitti nama torbanii nu taasisuun hin jenna.